Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota BBS oduu har'aa qopheeffanne qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjin Anaaminaa Muhammadi. Sababan beekamneen jimaan Harargee irraa konkolaataan gara Adaamaa fi Finfinnee imalaa ture Matahaaratti guramuun kasaaraa guddaa dhaqqabuu himamee jira. Halkan edaa irraa kaasee humnoonni mootummaa daandii Matahaaraa irratti ba'uun konkolaataa jimaa Harargee irraa gara magaalaa Adaamaa fi Finfinnee geessaa turan walitti qabuun yeroo dheeraa erga tursiisanii booda jimaan akka gubatu godhuun daldaltoota jimaa keessaa namni dubbifne himee jira. Akka daldalaan jimaa dubbifne tokko himetti halkan edaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa jimaa Harargee irraa gurguramuuf gara Adaamaa fi Finfinneetti imalan Matahaaratti hanga ganama kanarraa sa'a 3 tursiisuun akka gubatu taasisanii jiru. Sababni rakkoo kanaa maal akka ta'e beekuu baatanis halkan edaa walitti bu'iinsi magaalaa Matahaaraa keessa akka ture itti himamuu dubbate. Sababa kanaaf jimaan Harargee lamaan irraa gara Adaamaa fi Finfinnee geejjiban akka jirutti gubachuun daldaltoonni kasaaraa guddaa keessa galanii akka jiran himi. Dabalataanis jimaan Harargee irraa gara Finfinnee imalaa ture irratti ashuuraa humnaa olii kaayuun jimaa konkolaataa tokkotti birrii 40,000 haga 50,000 gaafachaa jiraachuu kan hime namni dubbifne kun keellaa bordoddee isa duraan ka'etu deebi'e sababa jedhuun jimaa kiiloo tokko irratti qarshii 17 gaafatuun waan eegalameef qaalumminni jimaa kun qotee bultoota irratti dhiibbaa godhaa akka jiru himee jira. Gochaa daldaltoota jimaa Harargee kasaarsisanii gabaa jimaa keessaa baasuus hojjetamu kun waggoota dabran keessattis gaggeeffamaa akka ture gabaafamaa ture. Tarkaanfiin guyyaa har'aa jimaa Harargee irratti konkolaattota jimaa fe'an irratti raawwatameen kasaaraan miliyoona hedduutu tilmaamamu dhaqqabuu nama kanarraa odeeffannee jirra. Kanneen hanga ganamarraa sa'aatiitti hundi walitti hiriirtee seenuu malee duuba deemuun hin jirtu, fuuldurattis deemuun hin jirtu. Akkuma walitti jimaa Adaamaatiif haa Finfinnee achitti qabamee inni dhufe irraa guddaadha jimaan akka dhufe. Wanti irraa gurguramee akka ta'e hin jiru. Qabeenya qarshii miliyoona meeqatti lakkaa'amutu bisaasee. Jimaa Finfinneetti makiinaa Finfinnee seentuu fi agar Adaamaa deemu fi gara Finfinneedhaa deemu makalaakaan karatti qalbii Matahaaratti. Yeroo qaban hin beekne walitti bu'iinsa Orokkoo heetu uumameessa magaalaa irratti. Waa'ee karataatiin wal qabatee hidhaa tokkorratti jimaa fi kuwasitti qarshiin gurguramuu jiru kan qarshii karataa hidhaa irratti kiiloo gaafa qarshii 17 gaafata. Wanti kun deebi'ee qotee bularra geessisa rakkoo. Duraan karanni kun dilana mana karanni qaratamaa jiru hin jiru. Keellaa bordoddee isa duraan ka'eetu deebi'ee jennee bifa haarootti ammaan sana qarshii 17,000. Toora hidhaarratti hisaaba qarshii 17 jechuun makiinaa takkarraa hisaaba qarshii 50,000 40,000 waa agas gaafataa jiran isaan. Kadhatanii garuu isaan qarshii 5,000 kafalanii dabartii jiran. Sonosoo irraan dhaabbatiin har'a dabalataan makalaakaan karaa cuftee karaa hanga sa'a 8tti sababa walitti bu'iinsaatiin jimaan gubatee dhufe. Inoo chaataraa dhiisnee biraa galleen irraa akka goondamnee bira taa'u jira. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru hatantamaan dhaabbachuu akka qabu KFO'n akeekkachiisee jira. KFO'n ibsa onkololeessa 24 bara 2022 baaseen dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi finxaaleeyyii Amaaraa faannoo dabalatee gaggeeffamaa jiru. Baatiiwwan 14f itti fufee kan jiru yeroo ta'u ji'a onkololeessaa keessa qofa waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsan 120 ol gara jabinaan ajjeefamanii jiru. Dabalata oduu tanaatiif Munawwar Ahmad. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru gama hundaan hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun KFO'n ibsa baase. KFO'n ibsa onkololeessa 24 bara 2022 baaseen biyya Itoophiyaa keessatti jijjiiramni qabsoo uummataatiin sirna mootummaa abbaa irree adda waa'ee ofirraa kuffisuuf gaggeeffamee butamee ce'umsi gara dimokiraasii godhamuu erga fashalaayyaas wal dhibdeen siyaasaa wal waraansaa lubbuu namoota nagaa kumaatamaan galaafatee erga dhalatee bubbulee jira jee. KFO'n akka jaarmaya siyaasatti rakkoon siyaasaa afaan qawweetiin gaggeeffamu dhaabbatee gara siyaasaa barcumatti akka deebi'u waltajjii argate hundatti yaamicha dhiyeessaa turuu eere. Haa ta'u malee wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru daran hammaatee uummanni Oromoo xiyyaara waraanaa fi dirooniin qeessaa gubataa ilmaan isaa gara jabinaan boombii fi rasaasan waxalamaa jiraachuu ibse. Kana malees maqaa tarkaanfii farra liphee loltuu jechuun humnoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jedhamuun beekamu dabalatee humnoonni adda addaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Oromiyaatiin ala jiranis mootummaan kanneen deeggaraman kan baay'atan yeroo ta'u humnoonni kunniin ajjeechaa namoota nagaa irratti bal'inaan bobbaafamee akka jiran eere akkuma waliigalatti miidhaa kallattii baay'eedhaan uummata Oromoo irraa gahaa jiru hubachuu ibsee jira.
Itti fufuunis dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti kallattiin humnoota mootummaa fi finxaaleeyyii Amaaraa faannoo dabalatee gaggeeffamaa jiru hammaachuu kan ibse KFO'n baatiiwwan 14 ji'a Onkololeessaa keessa qofa waliigalatti namoonni nagaa lakkoofsan 120 ol gara jabinaan ajjeefamuu ibsee jira. Haaluma kanaan Onkololeessaa 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramutti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jaaman kan mootummaan deeggaraman namoota nagaa 30 kan ajjeesan yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun humnoonni kun Onkololeessaa 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda Tsiggee Jaamutti lammiilee Oromoo 8 haala suukanneessan ajjeesuu ibse. Haaluma wal fakkaatuun Onkololeessaa 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Qarree Heexoo Jaamutti rukuttaa diroonii humnoota mootummaatiin gaggeeffameen daa'imman dubartootaa fi manguddoota dabalatee namoonni nagaa 14 ajjeefamuu kan ibse KFO'n halleellaa kanaan manneetiin jireenyaa fi manni barumsaa manca'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun Onkololeessaa 12 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Agalootti akkasumas Onkololeessaa 13 bara 2015 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa xiyyaara waraanaa MiG-29 jaamuun raawwatameen lammiileen nagaa ajjeefamuu ibsi KFO kun eeree jira. Gama biraatiin Onkololeessaa 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Coobii ganda Bakkee Oofuu Jaamutti haala itti gaafatamummaa hin qabneen haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatameen daa'imman umrii 7 fi 10 qaban haadha daa'imaa manguddoo akkasumas qaama miidhamaa gurriin dhageenyi dabalatee namoonni nagaa 38 ajjeefamuu ibse. Walumaa galatti mootummaan aangoo qabatee jiru dirqama nagaa uummataa eegsisuu bahachuu dadhabuu bira dabree humnoota isaa fi humnoota isaan deeggaraman waliin ta'uun diroonii fi xayyaara waraanaa fayyadamee ajjechaa uummata nagaa irratti bobba'ee akka jiru KFO'n ibse. Ajjechaa fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka ukkaanfamee hafus haala qindaa'een odeeffannoon akka hin baane godhamaa akka jiru ibse. Kun ammoo yakka dhala namaa irratti raawwatee fi seera addunyaatis kan cabsedha jedha ibsi KFO. Kana waan ta'eef uummanni addunyaa dararaa daangaa dabree uummata Oromoo irratti mootummaa biyya bulchaan jira ofiin jechuun gahaa jiru akka beeku gaafate. Itti aansee miidiyaaleen addunyaa fi jaarmaaleen mirga dhala namoomaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo akka kennan gaafate. Sadaffaa irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii keessattuu gumiin nageenya addunyaa dhimma kana irratti hatattamaan akka mari'atee qaamolee bilisa ta'aniin ajjechawwan kunneen akka qoratamanii humnoonni sarbama mirgoota dhala namaa kana irratti hirmaatan akka seeraan gaafataman kallattii akka kaayan gaafatee jira. Afuraffaa irratti jaarmaaleen siviilii biyya keessaaf alaa kan mirga dhala namaa fi miidiyaaleen Oromoo gochaa gara jabinaa kana saaxiluun ummata isaaniitiif akka sagalee ta'anis gaafate. Shanaffaa irratti uummanni Oromoo balaa irratti aggaamame kana hubatee qabsoo mirga ofii kabachiisuu jaarmaalee isaa cinaa hiriiree akka itti fufu waamichas dhiyeessee jira. Dhumarratti jaarmaaleen wal waraanaa jiran hundumtuu waraanaa fi walitti bu'iinsa uummata miidhuu kanarraa of qusachuun waltajjii marii araaratti akka deebi'an KFO'n ibsaa kaleessa baase kanaan waamicha taasisee jira. Tigraayitti waraanni hammaachuun dhumaatii haaraaf sodaachisaa ta'uu Amnesty International beeksise. Amnesty International ibsa Onkololeessaa 23 bara 2022 baaseen qaamoleen waraana kana keessaa qooda qaban kamuu waraana hammaate kana keessatti namoota nagaaf eeggannoo akka taasisan gaafate. Dabalata oduu tanaatiif Shamsuu Bashiir. Naannoo Tigraay keessatti humnoota mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota Tigraay jidduutti waraanni torbaanota as dhiyoo keessaa hammaatee dhumaatii haaraa dhaqqabsiisuu mala jechuun Amnesty International akeekkachiisee jira. Jarmaan idil addunyaa mirga namoomaaf falmu kun qaamolee waraanaa kana keessaa qooda qaban kamuu waraana hammaate kana keessatti namoota nagaaf eeggannoo godhuu qabanis jee. Mootummaa Itoophiyaa daangaan qilleensa isaa naannoo Tigraay keessa jiru sarbamee meeshaan waraana humnoota Tigraayiif dhiyaachaa jira sababa ja'uun magaalotaa fi buufataalee xayyaaraa naannicha keessa jiran to'achuuf duula guddaa eegaluu beeksisee ture. Duula kanaanis magaalota akka Allamaaxaa, Shiree fi magaalota biroo murteessoo ta'an to'achuu isaatis beeksisee ture. Duula kanaanis magaalota keessa waraanni akka hin adeemsifne tarsiimoo qopheessee namoota nagaa fi eeggannoo akka godhuu ibsa Onkololeessaa 23 baaseen beeksisee ture. Amnesty International garuu ragaan argadheen faallaa ibsa kanaatu jira jee. Hagayyaa fi fulbaana keessa haleellawwan qilleensaa Maqalee fi Addi Da'aaroo irra deddeebiin raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni nagaa dhibbaan lakkaaman ajjeefamaniiti jiranii jee. Fulbaana 5 hanga 12tti ammoo humnootni Eertiraa kan raayyaa ittisa biyyaa waliin hiriiran magaalaa Shiraarotti godaantota Eertiraa dabalatee namoota nagaa yoo xiqqaate 40 ta'an murtii seera maleetiin ajjeesanii jee. Dhaabbatichatti Daayirektarri Damee Baafii Afrikaa Muleeyyaan uummanni nagaa Tigraayitti ajjeechaa fi sarbama mirga namaa haaraan nurra gahaa jiran yaaddoo qaban ibsaniiti jiranii jette.
Humni nagaa Tigraayitti sarbamni mirgaa bal'aan ajjeechaa seera maleessaa haleellaa saalaa haleellawwan tooftaa yeroo sadaasa bara 2020 ga'u xabajjii bara 2021tti raayyaan ittisa biyyaa Tigraay qabatee ture raawwataman ammaas deebi'ee mudata sodaa jedhu qaban. Daayirektarittiin hooggantoonni waraanaa fi kan siyaasaa gaafatama qaamolee hooggananiitiin yakka waraanaa raawwatuu malu ittisuu fi gaafatamummaa mirkaneessuu qaban hubachuun irra jira jedhanii sangochuu dhabuun yakka kanaan akka gaafataman akeekaa jiran. Amnistiin ibsa isaa kana keessatti dhiyeessiin deeggarsa namummaa walabaa akka jiraatuu fi dhaabbilee mirga namummaa qorannoo walabaa akka gaggeessan hireen akka jiraatus gaafate. Amnesty International ibsa isaa onkololeessa 23 bara 2022 kun kan bahe mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni TPLF marii nagaa isa jalqabaaf Afrikaa kibbaa galuun isaanii wayita dhagametti. Ammatti mariin kun eegalamuu fi dhiisuu irratti gabaasni ba'ee jiraatu baatus haa ta'u malee senaataroonni Ameerikaa 10 ta'an marii nagaa eegaluun dura xalayaa muummicha ministeera Abiy Ahmediif erganiin waraanni akka dhaabbatu waamicha godhaniiti jiran. Senaataroonni miseensa Koree haajaa ala Ameerikaa ta'anii fi kan torbaanota dabran waraanni hammaachuun waraanicha keessatti gaagama ilma namaa irratti geessiseen boqonnaa isaa gaddisiisaadha jedhan. Erga waraanni kun sadaasa bara 2020 eegalee as namoonni nagaa miliyoona 2.5 ta'an qeerraa buqqaaniiti jiru. Tilmaamaan namoonni 500 ta'an ajjeefamaniiti jiranis jedhan. Xalayaa isaanii kanaan marii nagaa gamtaa Afrikaatiin durfamu waraana kana ni goolaba abdii jedhu akka qabanis ibsaniiti jiran. Ugaandaa keessatti ibidda mana barnootaa qaroo dhabeeyyitti ka'een namoonni 11 du'uun gabaafame. Ibidda mana barnootaa qaroo dhabeeyyii Ugaandaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoota 11 du'uun kan himame yoo ta'u, poolisiin biyyattii akka himetti erga ibiddi kutaa bulmaata barattoota qaroo dhabeeyyii keessatti ka'een booda namoota balaa kanaan du'an 11 alatti kan biraa 6 ammoo garmalee miidhaaf saaxilaman jedhe. Ibiddi kunis mana barnootaa daa'imman qaroo dhabeeyyii Mukoonoo kan magaalaa guddoo biyyattii Kampaalaa irraa gara bahaatti argamu keessatti jedhame. Namoonni balaa kanaan miidhaaf saaxilaman hospitaala Heeroonatti yaalamaa jiraachuu poolisiin hime. Maddi balaa kibxata ganama mana barnootaa Salaamitti mudate kanas qoratamaa jiraachuu poolisiin hime. Ugaandatti manneen barnootaa keessatti balaan ibiddaa mudachuun kan barame yeroo ta'u, yeroo tokko tokkos shaamaa barattoonni yoo ibsan badutti qabsiisan irraa ka'a jedhame. Ibiddicha to'achuun ammoo bakka bulmaata daa'immanii manneen barnootaa keessatti walitti baay'achuun waan bulaniif yeroo baay'ee rakkisaa taasisa. Gabaasni kan BBC'ti.